didiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya. Jabaadha dhaabadha hin sodaatina inni sin argitanii innoo ana ittiin jedhee gooftaanii irraafaminaa isini anatti amanaan waaqa keessanii. Jabaadha dhaabadha hin sodaatina inni sin argitanii innoo ana ittiin jedhee gooftaanii irraafaminaa isini anatti amanaan waaqa keessanii. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa biyya keessaa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa gola Yididiyaa yuutuubiidhaa kanneen daawwataa jirtan bakka jirtaniif lafa jirtan hundattuu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessi keessan nagaa kooti fayyaadha. Isin akkam jirtu nagaa jirtuuyi. Waaqayyo waaqni keenya hangaan fayyisaan keenya ilmi waaqayyoo ilmi durboo Maariyaam Kiristoos Iyesuus sa'aatii kan yeroo kana inni nuu kennee maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hojiin akkamii maatiin waatiin alaa manni hundumtuu nagaadha. Baga nagaa taatanii ani obboleessi keessanis nagaa kiyyadha fayyaa kooti. Isinillee nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Yeroo haga muraasa haga ta'e walirraatii fagaanneeti kan nuti turre yeroo baay'ees qaxaroo qabaatiin hin ture jechaadha gara kana dhufuudhaatii fi garuu deebi'uudhaatiif beellama ani qabadde sana dhufuu hin dandeenye na of galchaa isiniin hin jedha. Waa tokkoon isinitti himuu barbaade har'a wantan isinitti himuu barbaade kunis maalidha? Oduudha. Oduun kuni bara duriitu jedhan bara durii leencatti mucaa isaanii yookiin intala isaanii heerumsiisanii jedhan. Yeroo kana intalli kun leenca kanaa wajjiniin yeroo dheeraa wajjiniin jiraatte. Yeroo dheeraa wajjiniin jiraatte hamma leenca kanaa wajjiniin jiraattu kana immoo mana warra isheetii dhaqxee hin beektu. Yeroo kanatu leenci guyyaa keessaa gaaf tokko haadha manaa isaa kanaatiin gara warra keetii kana deemtee hin beektu. Mee ka'iitii gara warra kee deemii nagaa isaanii gaafadhu. Abbaa kee, haadha kee, obboloota kee dhaqiitii maal godhi nagaa gaafadhu jedheetu eeyyama kennaaf. Leenci yeroo kanallee intalli kun gara warra isheetii gaafachuudhaaf yookiin nagaa gaafachuudhaatiif gara warraa deemte. Leenci kun wanta nama ajaa'ibu gaafa isheen deemtu duubuma ishee deemte. Intalli kun maal jetti? Maal dubbatti? Waa'ee koo maal jetti? Wanta jedhamu duukaa faana dhahe. Intalli mana warraa geessee warras nagaa gaafattee maal jettee galgala gamaatiin walitti qabamee bunnis danfee waliin haasa'u waliin dubbatu kana keessatti mucaa keenyaa akkami dharee abbaan manaa kee siif ta'eeraayi jedhaniitu intala isaanii kana gaafatu. Yeroo kana leenci mana isaanii duuba taa'etu dhaggeeffata. Alaanii jechaadha. Mana isaaniitti maxxaneetu maal dubbatu jedhee dhaggeeffata. Yeroo kana warri gaafa intala gaaffii gaafatan intalli lakki nagaadha. Abbaan manaa koo naaf ta'ee jira. Abbaan manaa koo nama gaariidha. Naa ta'ee jira. Amala qabaa. Garuu gaafa nu wajjiniin ciisu
halkan gaafan wajjin ciisu wanti na rakkisee waa tokko jira. Innis immoo bobaan isaa jalli ni xiraa'a yookiin ni ajaa'a. Foolii kenna bobaan isaa jalli jetteetu warra isheetti dubbatte. Utuu isin ta'e maal jettu? Tu gaafa akkasii gaafatamtaniiti maal jettanii deebistu? Akkam abbaan manaa keessii ta'ee jira? Yookaan akkam haati manaa kee kun ilma koo sii taateetti jedhanii warri kee utuu si gaafatanii ati deebiin ati laattu maalidha? Isa kana siifan dhiise. Intalli kun garuu sanas ta'e kana abbaa manaa ishee gaarii akka ta'e itti himte garuu yaraa isaa waan isarratti jibbitu kanaa warra isheetti. Bobaadhuma isaa jalatu xiraa'a yookiin bobaa isaa jalatu foolii kennaa jetteetu warratti dubbatte. Yeroo kana eenyu dhaggeeffataatti jira? Abbaa manaa ishee kan ta'e leenci dhaggeeffataa jira. Dhalataa dhaggeeffataa jira. Akka nama nageenye manatti galee. Mana isaatti galee intallis warra ishee dubbistee nagaa gaafattee gara abbaa manaa isheetti deebite. Yeroo kana abbaa manaa ishee leenci utuma haadha manaa ishee simateetu keessummeessee baga nagaadhaan dhufte jedhee erga ol galcheetii booddee haadha manaa isaa waame. Haadha manaa isaa kana waame kottumee jedheen eenyaan. Dhaqiitii wanta qara qabu cuubee yookiin waan qara qabu haaduu cuubee naannoo keessanitti waan qara qabu waan garaa garaa fudhachuu dandeessu. Sanas ta'e kana waan qara qabu cuubee kan ittiin nama waraanan yookiin iddoo kanatti shukkaas ni jedhama, cuubee ni jedhama, waan baay'ee jedhama. So walumaa gala garuu wanta qara qabu akka isheen fiddu ajaji. Yeroo kana toleettee fidde gaafa isheen fiddu qaama koo kana keessaatii bakka sitti tole bakka tokko waraanii ittiin jedhe. Maaliif? Jedhii waraanii iddoo sitti tole qaama koo keessaa iddoo tokko waraanii. Kan ittiin na waraante kanas immoo waraaniitii na keessaa fuudhee ittiin jedhe. Yeroo kana haati warraa isaa kun tole jettee qaama abbaa manaa isheetii kana billaa qara qabu sanaan waraante. Tusi ta'ee hin waraante. Erga waraante as sochoostee achi sochoosteetu keessaa buqqiste. Ajaa'ibsiifachaa. Kanaan booda yeroo eegee turee bubbulee madaan isaa kun isaaf fayye. Madaan isaa kun gaafa isaaf fayyu yeroo dheeraa booddee haati manaa kun waraansa isa gaaf tokko billaadhaan isa waraante sana yaadatteetu abbaa manaa koo ittiin jennaan. Waraansi inni an gaaf tokko billaa qaramaa ta'een inni si waraane sun si fayyee moo akkam ta'ee jetteetu gaafatte. Yeroo kana leenci kun yookiin abbaan manaa ishee akkas jedhee deebise. Eeyyee. Inni ati billaadhaan na waraante naaf fayyee inni ati arrabaan na waraante naaf fayyuu didee ittiin jedhee jedhama. Sinii galeera. Inni ati billaan na waraante naaf fayyee inni ati arrabaan na waraante naaf fayyuu didee. Inni amma yoonaa naaf fayyineetti. Egaa addunyaa irra jiraannu kana keessatti nama waliin jiraannu tarii aaruu dandeenya, mufachuu dandeenya. Wanti kamis jiraate kam namoota wajjiniin jiraannu miti nama wajjiniin hin jiraanne waliin illee adaraa keessan arrabaan waliin waraanna. Arrabi gaafa nama waraanu ilkeen isaa keessaan ba'u keessatti ta'a. Waasin yaadachiisu kanniisni gaafa isheen nama hidditu ilkeedhaan nama hidditi. Ilkee isheen gaafa nama hidditu ilkee sana nama keessatti dhiistee sokkiti. Sanaan booda bakka kanniisi hidde sana ilkee sana of keessaa fuuteetu galta. Sii galaa? Amma ilkeen sun si keessa jirutti si dhukkuba. Gaafa ilkee sana of keessaa fuute garuu si dhiisa. Maal jechuun barbaade? Arrabi namaa ilkee gaafa nama waraanu ilkeen isaa nama keessatti ta'a. Nama yoo sibiilaan waraante madaan isaan fayya.
arrabaan waraantee jennaan garuu bara baraan hin fayyu. Si yaadataa adaraa arrabaan nama waraanii. Arraba keetiin nama waraanii. Keessumattuu immoo namoonni walitti siqtan, namoonni wajjin jiraattan guyyaa itti walitti dhuftan hin beektan. Namoonni akkasuma haadha manaa, abbaa manaa yookiin immoo jaalalleewwan kan taatan mufattanii, aartanii, miira ho'aa keessa galtanii arrabaan jecha waliin hin jedhiina. Arrabni sibiila qara qabu ni caala. Madaan isaa hin fayyu, madaan isaa hin qooru. Madaan sibiilaan nama waraanan ni qoora hin fayyu. Madaan arrabaan nama waraanan garuu hin qoorus hin fayyus. Kanaaf arraba keessan maal godhaa? Arraba keessan eeggadhaa. Guddaan isin jaalladha, guddaan isin kabaja. Guyyaa kan biraa deebineetu walitti dhufna. Haga sanatti nagaa ta'a, ulfaadhaa, kabajamaa, horaa bulaa, deebanaa. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee